Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka kune kabajamtoota daawwattoota Ashaa bakka jirtu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa raddachaa ni dhufnee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa boliitii kennaa maqaan isii Warqinesh jedhamu isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa Warqinesh meeshaan isii asii Amboo deema jechuudha. Amboon godina magaalaa Gincii deema. Akkuma beekamu meeshaan kun yeroo baay'ee yeroo ajajamu online irraa ajajama. Surprise irraa kun garuu surprise yookaan ittiin adda waan isa godhu qaba jechuudha. Haga xumura viidiyoo keenyatti wajjin ta'uudhaan akka daawwattan isiniin jedha. Hayyee daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuudhaan jajjabeessuun raanfatinaa daawwattoota keenya meeshaa bichaa osoo hin taane waan haaraa qabna jechuudha daawwattoota keenyaarraa. Kanaafuyyuu wanta haaraa ilaaluudhaaf immoo gatii isaa wajjin haga dhuma viidiyoo keenyaa wajjin tura isiniin jedha daawwattoota keenya. Kallattiiwwan tokko tokko isaatiin gatii meeshicha isinitti himnaa makiina illee nu eegaa jira daawwattoota keenya akkuma argitan kana. Daddafnee xumuruu barbaanna kana jecha amma kallattiiwwan meeshaa beeksisuutti seenaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaa beeksisuu osoo hin eegalleen duratti jechuudha. Akkuma jalqaba isiniin jedhe viidiyoon kun viidiyoo biraatiin adda waan isa godhu keessa yeroo baay'ee viidiyoo hunda keessattuyyuu waan adda ta'e qabannee dhiyaanna jechuudha. Har'a immoo viidiyoo kana keessatti wanni adda ta'e waan adda isa godhu keessa haati isii meeshaa kana haadha ofiisiitiif surprise goote jechuudha. Waan adda ta'e yaada guddaa yaada baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu du'aayii haadhaa barbaachisaa. Du'aayii nama barbaachisaa ani maqaa kabajamtoota daawwattoota Ashaa chaanaalii Ashaa Inda Kadirtuu bitiin galatoomii jazaa guddaa argadhu waan guddaa maal jedhee akka ibsu na dhiba xiqqishoon ni garuu natti ulfaate maaliif hojiin isin hojjette hojii guddaadha waan ta'eef dhugaa dubbachuuf ta'e itti du'aayii barbaachisaa. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya haga dhumaatti nu wajjin turuudhaan viidiyoo kana ilaalaa. Mana itti ijaarte jechuudha. Haadha ofiitti mana itti ijaarte asbeezaa itti bitte meeshaa mana keessaa bittee fi mana isii keessa immoo saaloonii isii haadha ofiitiif bareechite jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenya. Kanaaf haga dhuma viidiyoo keenyatti nu wajjin turuudhaan akka nu wajjin turtan affeeraa kooti. Ashaan tokkoon tokko gatii kanaa isatti isinitti himte jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya akkuma kan isin jedhetti qorqoorroo bitteertii midhaan adda addaatu jira. Hundi isaatu gatii isaa isinitti himne jechuudha daawwattoota keenya. Haga dhuma viidiyoo keenya nu wajjin tura amma kallattiiwwan meeshaa gatii hojjetin beeksisna. Share like subscribe gochuun raanfatina warra lakkoofsa dura kennaa barbaadan duwwaa 977 69 50 jechuudhaan nu argachuu dandeettan ni jedha daawwattoota keenya. Hayyee daawwattoota keenya obboleettiin teenya Warqinesh tokko faratti firiijii qabdi jechuudha daawwattoota keenya. Kun akkuma argitan kana firiijiin kun yeroo hunda binna waan ta'eef beekamaadha nu biratti. Eshigi keessaan baanee gatiin isaa qarshii 29 isin jedha daawwattoota keenya. Ka'itaan feermuuzii warqaammaa qabdi jechuudha. Rakabootii aynata 3 hin qabdi. Feermuuzii warqaammaa akkuma argitan kana kun feermuuzii baay'ee bareedaa ta'edha. Gatiin isaa 5,000 birrii 500. Rakabootii aynata 3 hin qabdi. Akkuma isin argitan kana rakabootii diblaayitii qabdi asitti qarshii 4,000. Rakabootii abbaa gadaa qabdi siinii fi sufraa isaa wajjin qarshii 3,100. Asitti immoo rakabootii dhibabii siinii isaa fakkaatu wajjin qabdi jechuudha. Firee lama kunuu siinii isaa akkuma argitan kana jechuudha daawwattoota keenya. Rakabootiin dhibabii qarshii 3,400. Ka'itaan daawwattoota keenya saarvisii warqaamaa fi distii saraamikii qabdi. Saarvisii warqaamaa akkuma argitan kana rakabootii jalatti jirti. Baay'ee orjinaala fi bareedduu taatedha daawwattoota keenya. Gatiin isii qarshii 3,800 saarvisii warqaamaan. Ka'itaan immoo distii saraamikiiti. Distii saraamikii illee kun argaa jirtanii tokkorraa qabdee haga 5 jechuudha daawwattoota keenya. Kun immoo asitti immoo maxxashaadha jechuudha. Maxxashaan kun qabannaan isaa as keessa jechuudha. Irratti hidhama biloonii qaba. Asirratti hidhama. Itti keessan baafne nama akkuma ashagamee jirutti dhiise tokkorraa haga 5 akkuma argitan kana distii saraamikii orjinaala taatedha. Gatiin isii distii saraamikii kana gatiin isii qarshii 11,000 daawwattoota keenya. Ka'itaan roottoo qulfii qabdi. Hayyee akkuma argitan kana ka'itaan saanii raanii jedha. Saanii raanii fireeshanii kun daawwattoota keenya. Gatiin isii qarshii 3,800. Ka'itaan dardaraa shunkurtii firee 2 qabdi. Kun akkuma argitan kana kunillee abbaa 4 sunillee abbaa 4 kun lafa jira jechuudha tokko. Dardaraa shunkurtii firee 2 qarshii 4,477. Sallaa uffata qabdi. Sallaan uffataa kun uffata xuraa'aa keessa naqamu jechuudha. Qarshii 800 bitama. Eelee ifaa fi istoobii dhaabbataa jira. Eeleen ifaa kun akkuma asitti argitan kana jirtu jechuudha. Isii booksii qabdudha. Booksiin isii gara nazooree jira daawwattoota keenya dhiifama. Akkuma gadi bahee tataa'etti jira kun akkuma argitan kana eelee sana gisee hedduu bitaa oolla. Istoobiin dhaabbatallee kun achitti argama. Meeshatu gubbaarra jira. Kun akkuma argitan kana kan fakkaata abbaa lamaati. Jalallee booksii qaba. Wanta distii irra kaa'atan makattafa irra kaa'atan qaba. Asiin dura isin agarsiisaa ture. Gatiin isaa qarshii 6,000. Kanaa immoo 9,500. Ka'itaan maashina shunkurtii firee 2 qabdi.
maashinni shunkurtii firee lama kunoo achitti argama jechuudha. Otoo kenna isa galaagilee qabuudha. Tokkochi isaa qarshii 2,800 maashinni shunkurtii. Qixxaan maashina buna danfisuu maashina buna daakuudha. Otoo kenna niimaa firee lama qabdi kun achitti takkattiin 800 lamaan 1,600 mandajaa kaaraba qabdi. Mandajaan kaaraba kun jirti qarshii 800 isiinda. Otoo kenna share like subscribe gochuun hin irraanfatina. Sufraa warqammaa qabdi. Sufraa kunoo akkuma argitan kana teessoo ishiitti illee kan dhiyaatudha. Kalariin isaa sufraa kan bunaatii fi kan nyaata qabdi. Qarshii 2,400. Qixxaan distii hafuuratti jira. Distiin hafuuraa kun achi jirti jechuudha. Kuukarii distiin hafuuraa qarshii 5,600 bitamte. Jookii warqammaa firee lama qabdi. Kun diizaayinii adda addaa qaba warqammaa haa ta'u malee 2,200 qarshii 4,000. Qixxaan koonfartii qabdi. Koonfartii kun akkuma argitan kana koonfartii baay'ee bareedaa ta'edha. Asitti argama. Koonfartiin gizee ammaa kana qarshii 8,000 galee jira. Qixxaan giloobaal sahaanidha. Giloobaal sahaaniin asitti argama. Giloobaal sahaaniin akkuma argitan kana kunoo meeshaa kaartoonii keessa soqaa jira. Bahee lafa jira inni 5,500. Qixxaan naxalaa lama jetteerti. Naxalaa firee lama haadha isiitiif ajajjeerti jechuudha. Obboleettiin Xiqqina Warqinee naxalaa isii baasee isin agarsiisa. Kunoo naxalaa innata lama binneefi jirra. Muluu isaallee diiguu baadhu fuula isaa isinitti agarsiisa. Kunoo tokko fuula gurraachaan tokko immoo fuula bulee ta'edha jechuudha. Otoo kenna bitameefi jira naxalaa lama. Qarshii tokko qarshii 2,000 bitame. Sukkaara kiiloo 2 qabdi. Obboleettiin Xiqqina kunoo sukkaara kiiloo 2 asitti hidhee qopheesseefi jira. Qarshii 150 buna kiiloo 4 qabdi. Kunoo bunallee kiiloo 4 haala kanaan qophaa'eefi jira. Mokoronii kiiloo 5 jettee jirti. Kunoo akkuma asitti argitan kana mokoronii kiiloo 5 qabdi jechuudha. Otoo kenna qixxaanu paastaa ishigii 5 qabdi. Paastaallee kunoo ishigii 5 isa kana binneefi jirra. Qixxaan zayitii abbaa leetirii 5 fi abbaa leetirii 3 jetteerti. Kunoo akkuma isin jettetti abbaa leetirii 3 kun immoo abbaa leetirii 5ti. Daawwattoota keenya qixxaanu barbaree kiiloo 15 jetteerti. Kun akkuma argitan kana barbaree kiiloo 15 binneefi jirra. Kana fakkaata barbareen kiiloo 15 jechuudha. Otoo keenya kana fakkaata barbaree maaraqoo diimaa ta'edha. Gatiin barbaree kana kiiloo 5 jechuudha. Kiiloo 15 dhiifama daawwattoota keenya qarshii 4,500 bitame. Daakuu kiiloo 25 qabdi. Achitti argama daakuu kiiloo 25. Kunoo daawwattoota keenya amma safara midhaan jennee jira jechuudha. Daakuu kiiloo 25 furno duqeetii jechuudha daawwattoota keenya. Qixxaan mootiyyuu qorqoorroo luukii 50 qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya qorqoorroo luukii 50 akkuma isin argitan kana qorqoorroo tokkoffaa ta'e binneefi jirra. Tokko laasabee isin agarsiisuu hin danda'u. Kunoo garagaratti babbaafnellee jirra. Luukii 50 bitameefi jira jechuudha. Daawwattoota keenya wanti isin barbaadan isin dhiyeessine yoo isin jennu akkanumatti osoo hin taane kunoo dhiyeessinee isin agarsiisnee jirra jechuudha. Daawwattoota keenya qixxaanu bismaara kiiloo 10 qabdi. Bismaara kiiloo 10 hayyee daawwattoota keenya akkuma argitan kana qamariitu jira kun asitti immoo boqqoolloo 100 kiiloo jechuudha. Qamariin 100 kiiloodha. Boqqoollolleen kiiloo 100. Xeefillee kiiloo 100 kun akkuma argitan kana xeefii maanyaa binneefi jirra. Baay'ee bareeda. Asitti immoo garbuu kana fakkaata isin jenna daawwattoota keenya. Meeshaan obboleettii keenya Warqinesh kana fakkaata. Kaafee immoo meeshaa mana keessatti hafee qoriitu jira. Kunoo qorii abbaa gadaa as jirti jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana qorii aadaa abbaa gadaatiin hojjetamte as jirti. Qarshii 3,200 galteerti yeroo ammaa kana qoriin tuni. Kan itti aanu mootu xarabbeezaa firee 15 fi teessoo garaachatiif xarabbeezaa wal jalaa as babaataniin jechuudha. Ajajatteerti. Kun akkuma argitan kana kun guddaa xiqqaa jecha akkasumas deema. Jalaa baasee isin agarsiisa kun. Akkuma argitan kana garagaraatti fufuuranii itti fayyadamuudha. Kunillee akkasumatti garagaratti baay'ee jechuudha. Otoo keenya xarabbeezaa kana iddoo ajajjee waan ta'eef isa kanallee wajjin ajajjee jirti. Gizeen barbaanne immoo bakka tokkotti raruu hin danda'ama kana wala kana.
kana fakkaata. Asitti immoo xarapheezaa guddicha qabdi jechuudha. Daawwattoota keenya kunoo akkuma argitan kana xarapheeza nyaatatu jira. Kana fakkaata daawwattoota keenya baay'ee bal'aa fi bareedaa akka ta'edha. Kalarii filannoo isii irratti hundaa'ee hojjetamee fi kana fakkaata xarapheezaan obboleettii teennaa Warqinesh meeshaa biraa waan asirratti hin fakkaatu. Saanii biddeena murattu hafee saanii biddeena murallee achuma keessa paastaa jalatti argama. Gatiin isaallee qarshii 500 bitama. Markajii qabdi obboleettiin teennaa. Markajii firee 2 qabdi. Kana fakkaataa share like subscribe gochuun irraanfatina isin hin jenne daawwattoota keenyaa meeshaa obboleettii teennaa keessaa wanni isinti bareedoo inni barbaadda yoo jiraattan gara WhatsAppiitiin koottaa isin hin jenne daawwattoota keenyaa share like subscribe gochuun nu jajjabeessoo mallee hin irraanfatina. Haga viidiyoo biraatti walitti deemnee nagaan nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kalas bisa? Hah?